أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هاي قاتولا قابرتوتا اتفوفا برومسا كينيا كان يرو دبري قلي قبني دي آني جرات دي أدادا ويتي دبري واي introduction to organic compounds كجول آلو تري أرغرو we are going to see about classification of organic compounds. ماذا دري classification of organic compounds waan jaamu laalla jechuudha. Classification of organic compounds mata dura jettu laalla. So akkuma yaadattan wayitii dabre give introduction isaa laalaa turretti first people thought that it is totally impossible to prepare organic compounds inside the laboratory. So namoonni maal jaanii yaadu turani organic compoundota tasumaa laboratory keessa qopheessuun hin danda'amu jaanii yaadu turan jechuudha. So theory yaada kanarratti amanulleen ni jira. Innis it is called the vital force theory jaamee akka yaamamullee laallee turre jechuudha. So this vital force theory faced a greater challenge and fold when a person called Frederick Wooler prepared urea for the first time in the laboratory. So yaanni vital force theory kun gideen inni itti kufuu danda'e yoomi gideen namni Frederick Wooler jaamu yeroo jalqabaatiif urea laboratory keessa qopheesse jechuudha. So achi booda waa'een organic compound dha khatyaanu classification isaa kana jechuudha. Classification of organic compounds. Now last time as you remember hydrocarbons are organic compounds composed of only the element carbon and hydrogen. So akkuma yaadatanitti when we say hydrocarbons yeroo hydrocarbons hogguu jennu hydrocarbons yeroo jennu they are organic compounds organic compounds which contains or containing only carbon and hydrogen, only an element carbon and hydrogen, only an element carbon and hydrogen. So hydrocarbons, they are organic compounds containing only an element carbon and hydrogens. Walumaa galatti hydrocarbononni organic compoundota ta'anii kanneen maaliif keessaa qaban jechuudha. Elementoota carbonii fi hydrogen qofa warreen of keessaa qabanidha jechuudha. Now arraan tana classification isaaniitti wanni ilaaluu deemnu yookaan haala isaan itti gargar qoonnu ilaaluu deemnu. Eegalaminsi keenya maal tahaa? Based upon the type of bond, based on the type of bond, bifa bondiidha carbon fi carbon jidduu jiru irratti hundaa'uudhaan, that means based on the type of bond between carbon atoms based on the type of bond between carbon atoms, hydrocarbon can be classified as hydrocarbons can be classified as saturated and
unsaturated. Unsaturated. So hirmaanni keenya wanni inni irratti hundaa'u bifa boondiidha carbon fi carbon jidduu jirtutti based upon the type of carbon between based upon the type of bonds between the carbon atoms bifa bondii carbon atomoota jidduu jiru irratti hundaa'uuneeti gargar hirra jechuudha. Haala kanaan bakka lama qoonna isaanis saturated dhaa fi unsaturated jennaan hydrocarbonota kana saturated dhaa fi unsaturated jennee bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Haya mee haa eegallu. What does it mean when we say a given hydrocarbon is a saturated? Hydrocarbon tokko saturated gisee jennu maal jechuu keenya? It is nothing. Waan biraa jechuudha miti. Saturated hydrocarbon jechuun they are hydrocarbons containing only a single bonds between carbon atoms. So hydrocarbon tokko saturated yoo ta'e carbon fi carbon single bond dhaan wal qabatan jechuudha. That means hydrocarbons containing only a single bond. Only a single bond between the carbon atoms. So hydrocarbon saturated jaaman kun maal jechuudha? Carbon fi carbon jidduu single bond qofa qaban jechuudha. So they contains only a single bonds between carbon atoms. So carbon atomoota jidduu maal qaban jechuudha? Only single bond dha qaban jechuudha. Fakkeenyaaf you can take as an example akka fakkeenyaatti eenyu fudhachuu dandeenya? We can take alkanes alkeenota fudhachuu dandeenya jechuudha. Alkanes. Now gareen inni lammadaa they are the type which are called unsaturated hydrocarbons. Now these are the type of hydrocarbons which contains a multiple bond. Jarri kun isaan multiple bond dha qaban jechuudha. They contains a multiple bonds between the carbon atoms. So multiple bond wanni jaamu kun mataan isaatu maal jechuu akka ta'e itti aansinee ilaalla jechuudha. When we say a multiple bond, it is a collective name for either a double bond or a triple bond. Either a double bond or a triple bond jechuudha. So bonding takka multiple bond dha jechuudha. Takka double takka triple dha qaba jechuudha. So fakkeenya unsaturated hydrocarbon yoo fudhanne we can take as an example alkene dhaa fi alkene and we can take also alkyne. So jarri lamaan kun unsaturated jaaman jechuudha. Maaliif gisee hunda alkene keessa fuuldura ilaalla double bond dha qabna. Alkyne keessa garuu triple bond dha qabna. Saniifu multiple bond dha jidduu qaban jechuudha. Multiple bond. Okay, now let us start the first hydrocarbon, that is the saturated hydrocarbon and alkane. Me alkane kanan ay gallu me hydrocarbon isa jalqaba alkane kanan ay gallu alkane akkuma reefu haasofne it is first of all it is a saturated hydrocarbon. Jalqaba wanni walii galu qablu alkane kun maalidha? It is saturated hydrocarbon dha jechuudha. Saturated hydrocarbon jechuun waan biraati miti. It contains a single bond between carbon and the carbon. Carbon tokkoo fi carbon biraa jidduu single bond dha jira jechuudha. So karaa biraatiin alkeenonni kun they are also called karaa biraatiin ni yaamaman akkana jaamani. They are also called paraffins jaamuudhaan yaamaman. They are also called paraffins. So they are also they have the general formula. They have the general formula of CnH2n plus 2. Give them the general formula thani akkana CnH2n plus 2 da jechuudha. Formula thani khawali gala maali jenne? So formula thani khawali gala CnH2n plus 2 da jechuudha. So dogoggora tokko kan uumamuuf dhiifama naa godhaa deemtan daa'imati yaa wajjiniin taa'ee isin dalagu jira. So saniifu CnH2n plus 2 general formula isaaniiti jechuudha. Where n kun maal jechuudha? Where
n can be 1 2 3 jee itti fufuu danda'a jechuudha. So n can be number 1 number 2 number 3 etc ማለት ነው. Okay, now let us cite or give some members of hydrocarbons of alkane. So member hanga tokko warreen alkane kana keessatti jiraatan yoo maqaa dhahuu barbaanne formula keenya irraa kana general formula keenya maal ture CnH2n plus 2 dha ture. haala kanaan gizee n keessan is equals to 1 gizee ta'u n jalqaba gizee ta'u C bakka n hunda 1 dhaan buusa C1 H2 times bakka n ammallee 1 dhaan buusa plus 2 jechuudha. So which is equals to maal ta'a jechuudha C1 dha. C1 jenneen barreessinu sunetuma C jennaan because the symbol by itself represents 1. Symboliin matummaan isaatu takka waan bakka buufa C1 hin jennu. I have to say only C then H bakka kana gizee ilaalle lama bakka takka lama ta'a. Lamaa fi lama gizee irratti daane 4 ta'a jechuudha. Saniifuu memberiin inni jalqabaa CH4 ta'a jechuudha. CH4. Now isa lammataa bira gizee deemnu C bakka 2 dha goona H2 times bakka inni dha ammallee 2 dha buufna 2 times 2 plus 2 buufna jechuudha. Which is equals to C2 sin 2 dha then H as deebina lama bakka lama 4 ta'a 4 fi lama meeqa ta'a jechuudha 6 ta'a jechuudha. So C2H 6 dha jechuudha. Memberiin inni lammataa formulaan isaa maali jechuudha C2H 6 dha jechuudha. Haya gama isa sadaffaa deemna C3H lama baay'isuu meeqa jennaan jechuudha. Bakka inni hunda 3 buusa jechuudha amma 3 so C3H2 times 3 now plus 2 gizeen godhe wal qixa ta'a C bakka C3H haya H lama bakka 3 6 fi lama meeqa ta'a jechuudha 8 jechuudha. C3H 8 memberii isa sadaffaati jechuudha. Haya miseensatti aanu laalla C4 jenneeti eegalla H2 times 4 jennaan jechuudha bakka inni hunda then plus 2 dhaan jaani wal qixa ta'a maali jechuudha C4 H lama baay'isuu 4 8 8 fi lama 10 jechuudha. C4H 10 jechuudha. Ittiin aansa memberii isa shanaffaa C5H2 times 5 plus 2 dhaan jaani wal qixa ta'a C5H asitti lama bakka 5 meeqa ta'a 10 ta'a 10 fi lama 12 C5H 12 ta'a jechuudha. Now C6 gizee ta'u H 2 times 6 plus 2 dha ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a maal C6H ammallee lama bakka 6 12 fi lama 14 jechuudha. So C6H 14 jechuudha. Baay'ee salphaadha. Maal goonaa katti aan amma torbaffaa dalaguu feene C7 goonaa H lama baay'isuu 7 ማለት ነው. So plus 2 jennaan wal qixa ta'a maal siin keenya torba C7 H lama bakka torba 14 fi lama meeqa ta'a jechuudha 16 ta'a jechuudha. So C7 H 16 ta'a jechuudha. C8 yoo fudhanne H meeqa ta'a lama baay'isuu 8 plus 2 which is equals to C8 H lama bakka 8 16 fi lama 18 jechuudha. Haala kanaan keenya jechuudha. Memberii hanga tokko alkeenidha. Haala kanaan keenya maqaa isaaniillee gizee yaamnu laala alkeen jenneemi dhumti isaa maali jechuudha AN dhaami gizee hunda maqaa isaanii AN dhaan raawwanne jechuudha. Haya waan takka waan akka gaariitti isiniimuu fedhu jira yeroo hundallee beekuu waan dirqama ta'e gizee hunda hydrocarboniin tokko if it contains only one carbon atom
Hydrocarboniin tokko kaarbanii takka gizee qabaate gizee hunda prefixii mit jaamutti taane jechuudha. Kaarbanii lama yoo qabaate prefixii it jaamu fayyadamna. Sadi yoo qabaate prefixii prop jaamu fayyadamna. Afur yoo qabaate prefixii but jaamu fayyadamtan. Shan yoo qabaate yeroo hunda prefixii pent jaamu fayyadamna. Jaha yoo qabaate prefixii hex jaamu fayyadamna. Torba yoo qabaate prefixii hebt jaamu fayyadamna. Saddeet yoo qabaate prefixii oct jaamu fayyadamna jechuudha. Soo jarri kun beekuun dirqama jechuun irratti. Haya amma maqaa isaanii neemi isaanii irra gizee dhufnu wantoonni kun hundi isaaniitu alkeenidha. Maaliif formulaa alkeenii hordofneeti isaan dalaynee hirkanne. Soo kunniin hundi isaaniitu alkeenidha. Gizee maqaa amnu kun kaarbanii takka qofa qaba. Saniifuu prefixin isaa yookaan maxxantuun dura gizee hunda mit ka jaamu waan ta'eef achi booda miteen goone jechuudha. Laasti dhaan dhumuu qabaan isiniin jeereefuu yaadatan ka lamada itidha. Ka lama qabu it jaama saniifuu iteen goone jechuudha. Kunis ka sadi qabu prop jennee usneetuma propeen goone jechuudha. Kan afur qabu ammallee but jennee prefixin isaa butidha jennee saniifuu maal jaama buteen jaama jechuudha. Ka shan qabu pent jennee saniifuu penteen jaama jechuudha. Ka jaha qabu hex jennee saniifuu kun maal jaama hexeen jaama jechuudha. Ka torba qabu hept jaama jennee saniifuu hepteen jennaan jechuudha. Ka saddeet qabu oct jaama jennee saniifuu octeen jennaan jechuudha. Maqaalee kanneen beekullee nurra dirqama gizee hunda kanaan gaafatamna. Hydrocarboniin tokko kaarbanii meeqa yoo qabaate maqaan isaa maal jaama waan jiru all of us must know about this. Now waan takka waan irraa haasa'uu fedhu jira ammallee kunis maali consider two consecutive alkane members. So memberoota alkeenii kanneen walitti aananii dhufan hanga tokko mee haa keenyu. Ka jalqabaa CH4dha. Inni lammadaa C2H6dha. C2H6dha. Isarraan fitu jira. Achirraan fida. Inni sadaffaa eenyu C3H8dha. C3H8dha. Inni afraffaa as jira C4H10dha. Inni shanaffaadha C5H12dha. Inni biraa kajaaffaa C6H meeqa C6H14dha. Kataanu C7H16dha. Kataanu C8H18dha jechuudha. Now isaan kana yoo fulaalle let us consider two consecutive groups. Isaan walitti aananii deeman lamaan isaanii yoo laalle fakkeenyaaf CH4 isa jalqabaati. C2H6 isatti aanu. So difference isaanii yoo hirrifne amma fakkeenyaaf kaarban lamarraa kaarban tokko yoo hirrifne it becomes only kaarban tokko ta'a. Kaarban jaarraa kaarban afur yoo hirrifne it becomes hydrogen jaarraa hydrogen afur yoo hirrifne hydrogen lama ta'a jechuudha CH2. So consecutive memberoota kana hunda irraalleedha. Akkasumatti yoo hirrifne fakkeenyaaf kana yoo hirrifne amma C4 irraa C3 Cdha ta'a. C10 irraa C8 yoo ta'e CH2dha ta'a jechuudha. So differencein asittillee CH2 kanattillee CH2. So asii fi asillee yoo fudhadhe amma differencein keenya CH2 ma dhufa jechuudha. So akkanatti alkane memberin consecutive ta'an tokko two consecutive alkane members when they differ gizee godhan by the same groups or similar group. By the same groups, that means in our case it is CH2. So it is said to be the homologous series jaame jaama jechuudha. Homologous series jaamuudhaan yaamama jechuudha. So waan biraa osoo hin ta'in groupiin lama consecutive groupiin ka walitti aanu lama garaagarummaan isaanii garee wal fakkaataa tokko ta'u kana jechuun CH2 qofa ta'uu kanaatu homologous series jaame yaamama. Each member is said to be the homologous jaame yaamama jechuudha. Memberiin hundi tokko memberiidha homologous jaameeti yaamama jechuudha. So yoo rabbi jee
itti fufa barumsa keenyaa keessatti waa'ee alkaayilii group waan jedhamuun isin barsiisa jechuudha. Waa'ee alkaayilii group waan jedhamuun isin barsiisa. So wal jala haala gaariidhaan hordofuu qabda jechuudha. Waa'ee alkeenidha osoo hin beekne waa'ee alkaayilii groupii axanna'uun yookaan qo'achuun xiqqishoon itti ulfaata. Saniifuu isaan kanneen sirriitti foormulaa isaaniitillee beeknee kaayoon dirqama nurratti jechuudha. YouTube irratti viidiyoo adda addaa poostiin isin godha. Hordofuun dirqama nama hundaati jechuudha. Haala gaariidhaan hordofaadha. Gaaffii yoo qabaattanis karaa Facebook adreesiitiinis gaafachuu dandeessan. Haala gaariidhaan barattoonni waan isin dhibee yoo jiraate isiniin gargaara jechuudha. Waan keemistiriidha wajjin wal qabate fuuldura yoo rabbi jee herreegaa fi waan biraallee isiniin gargaara. Inshaallahu ta'ala akka gaariitti baradhaa rabbi isin haa gargaaru.